Nagaa keessaniif baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota yeroo mul'ataa jirtu jajjabaattu nagaa kooti waaqayyoof galannaa ta'u warri akka koo jechuudha guyyaa tokko otoo YouTube hojjettanii akkasuma immoo yeroo hundumaa ajandaa garaagaraa fidanii argattanii inuma maxxanfattu haa malee guyyaa tokko immoo waanuma poostii gootanii yookaan immoo waan irratti hojjettan tokko isi wallaalchiteetuma waanuma poostii gootan tokko abdanii jechaadha sidii galimitiire waanuma ajandaa ta'us sinjalaa badee akkama godhattanii yaaddu keessa kan galtan jirtu nabdii qaba jechuudha. Kun amma mudannoo nama hundaa ta'e nabdii qaba. Asumaan immoo dhugaa baay'een isi yaadiira gidduu kana viidiyoo bahee hojjetaa hin jiru xinnoo biizii ta'e jechuudha. Akkasuma immoo ajandaa tokko karaa TikTokii jechuudha. Fidee maxxansaa jira. Duraan egaa baay'een keessanii hin beektu. Ani TikTok irraallee fayyadamu garuu ammachaadha fayyadamaan jira. Kun immoo maalirraa kan ka'e sababa viidiyoo bahee hojjechuu dhabuurraa kan ka'e siistemitti fayyadameera. Kanarraas immoo waa baradheera jechuudha. Innumtu akkam seenanii viidiyoo barbaaduun hagam aarsaa akka nama gaafatu hirriba dhabuun akkasuma immoo guyyaa dadhabaa oollee sa'aatii ajandaan jirutti hojiirra jirra akkasuma immoo bakka yaadota babbareedoo fi ajandaa kan ta'an erga darbeefaa kan nuti arginu jechuudha. Gaafa immoo ati ajandaan barbaadadhatti qophootee dhuftummoo hin dhabama jechuudha. Kuni akkuma sinii galamiti akkuma irraa dallalaa wayii tokko gabaa akkasiitii dhaqee shagata fidadhasa jedhamu sana akkasuma immoo gabaa sana deebee yoo shaganne dhibee namni sun qullaa deebi'u jechuudha. Kanaaf ani dhugaa dubbachuuf YouTube'n aarsaa akkam akka nama kaffalchiisuu fi hagam akka ogummaa nama gaafatu baay'een keessan beektu. Yeroo baay'ee ijoollee biyya arabaa jechuudha kan inni irratti dubbachuu barbaadu keessumaa ijoolleen keenya namoota baay'eetu ittiin jechaan miidhamee YouTube'n biraa dhiisaniitu jiru. Kan isinii himuun dhufa jechuudha. Maaliidhaanis mucaa tokkotu jirti. Mucaa tokko jiniin YouTube jalqabnee turre amma viidiyoo naannoo 20-30 kan monetization ta'an jiru. Egaa sababii viidiyoo isaanii ilaalamuuf jechuudha. Garuu mucayyoon kun biyya arabaa teessee viidiyoo hojjette jechuudha. Viidiyoo hojjetti. Viidiyoo kana otoo monetization ta'in durayyuu viidiyoo gara 100 maxxansitee jechuudha. Maaliif jennaan egaa akkuma beeknu hojii keenyatu olii gadarreen nuti baay'een keenya kan viidiyoo nuti maxxansaa oollu guyyaarraa gara guyyaattis ta'u inni kun immoo amma tokko hin ilaalamu ta'a. Viiwuun isaa baay'een isaa kumaa gadi yoo ta'e badaa humnaan qabachuudha. Namni kamiyyuu hin beeka kana. Namni wayii maal ishee asinitti fakkaate kan ji'a 2 fi 3 keessatti viidiyoo 100 meeqa itti feete waggaa tokko keessatti immoo viidiyoo 1000 meeqa feetaa hojiin qabdu ishee jedhe. Isumarraa kaatee viidiyoo sana dhiiste jechuudha YouTube sana. Jecha nama mucaan wayii tokkollee dubbatee turte kana jechuudha yeroo darbe interview irratti kun ishee miti garuu gara biraadha. Jechoota akkasii ilaalanii ijoolleen ani beeku ijoollee baay'een dhiisan yeroo jechuudha. Isa kanarra otoo hin taane YouTube baay'een keessan hin beektu jechuudha. Kuni gaafa namni tokko waa hojjetu jechi hin dhibu. Sinii galee mitiire. Kanaaf dhuguma immoo YouTube'n aarsaa nama gaafata nama nuffisiisallee. Dhugaa dubbachuuf akkasuma immoo monetization ta'anii iyyooma kana ji'ootuma muraasa ijoollee baay'een duduubatti kan deeban jiru. Baay'een isaanii gareema walitti qabnee wal gargaaraa jirru kana keessaa kan ba'an illee jiru. Erga itti dadhabanii ji'oota hedduu liivii galuudhaaf sammuu itti dhabanii hirriba isaanii boqonnaa dhoowwanii jechuudha. Erga monetization ta'anii
erga viidiyoo maxxansuu qabanii viidiyoon kunaaf hin ilaalamoonni kan duubatti deddeeban hedduu isaanii jira jechuudha. Jecha namaatiin illee utuu duubatti kan deeban baay'ee isaaniitu jira. YouTube'n nama dadhabsiisu jechuu miti. Baay'ee nama dadhabsiisa dhugaa dubbachuuf ani ofirratti argeera jechuudha. Bakka hirriba dhabuun kun hunda keenyaaf beekamaadha. Bakka viidiyoo waraabuun nuuf hin mijannetti immoo ajandaa akkas miidiyaarraa barbaaddannee sagaleetiin itti waraabbachuun kunis dirqama jechuudha. Amma baay'een namoota amma haala gara mucaa sanatti isiniif deebi'a. Namoonni tokko haala amantaa keenyas yoo ilaalan, haala deemsa keenya duraanis gaafa ilaalan, har'ammoo nuti ajandaa garaagaraa gaafa finnee maxxansinu waan ofii keenya dogoggora biraa keessa gallee yookaan immoo ofii keenya iddoo keenya kaleessaa sanaa bannee yaada biraa keessa gallee wayitti fakkaata. Garuu akkas miti. Ani shuma duraa sana. Garuu haala yeroo koo fi kaayyoo YouTube'ii kana duubatti hin deebi'u jedhee viidiyoo garaagaraa fayyadamuudhaan ideetti kireet godhee maxxansuudha. Malee mul'anni koo booruu kana miti. Har'ammoo naan mijatu jedhee immoo hojii YouTube'ii kana dhaabuu qabu jechuudha. Kanatti kan nama fakkeenyaa fi viidiyoo namoota tokko fayyadamu. Namoonni tokko immoo gaafati miidiyaa irraatii keessumaa TikTok irraa waraabdee fiddu jechuudha. Akkaataa ati amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf ajandaa barbaachumaaf hin seena. Ajandaa sana argadhennaan TikTokiin seenuun. Akkasuma immoo liivii ol baanii haasa'u. Liivii ofii galuu minaamni kana hin beekus galees hin beeku jechuudha. Viidiyoo tokko maxxansa malee ani guyyaa tokko liivii galee hin beeku. Akkatti galanii isaayyuu guyyaa tokko ilaalee hin beeku jechuudha. Sinii galee mitiiree ajandaa barbaacha haqee viidiyoo sana fudhadhee deebi'a bakka kanuma. Namoonni tokko immoo gaafa ati TikTok irraa fayyadamtee dhuftu waan ati yeroo hundumaa TikTokii jala ooltii bultu deemsi keef ilaalchi kees viidiyoo sana kan itti fakkaatutu jira jechuudha. Garuu miti. Kuni kaayyoo isa boruuf jecha of qopheessaa jirra malee namoonni ilaalcha akkasii nuu qabdanii otoo xinnoo hubattan. Akkasuma obboleettiin keenya duraan isinii hime hin dhiiste jechuudha. YouTube monetization ta'ee jiru jechuudha. Isinii galee mitiire ta'uun qabu han barbaadan haa jedhani. Ati tokkoffaa jecha namaa otoo hin taane uumaa kee waaqa sodaatte deemsa deemtu keessatti hojii hojjettu keessatti uumaa kee sodaatta taanan sodaa nama kabajii jaalladhu malee sodaa namaaf jettee gonkuma kaayyoo keef duubatti hin deebiin. Maaliif jennaan unoton taane waaqayyooyyuu waan baay'ee jedhama. Isinii galee mitiire kun ilaalcha namaati. Har'a kan gadi wal buusee wal buusaa oolu dhala namaati. Kanaaf har'a isheen tokko yaada gaarii yoo viidiyoo korratti naalaatte nan galateeffadha. Isheen tokko immoo yaada balaa yoo naalaatte jecha isheef jedhee ani viidiyoo hojjetu hin dhiisu. Nan hojjedha maali? Kanaaf ijoolleen tokko jechuudha. Ajandaan taanee fidaa jirtaa. Dura kooti kana miti amma maaliif kana waraabda namoonni siin jedhanii akkasuma immoo viidiyoon kee ilaalama hin jiru. Waggaa hedduutti dadhabdeetta. Monetization taatee meeqasii kaffaleera. Hannamoota amma kanaa kaffalee subscribe dhabaluu amma kanaa ka'ee kan kee akkamii jecha akkasii tasuma dhagayina. YouTube'n jechaadha. Ani ugaan isinii ba'a. Baay'een keessan axxanii ilaaluu dandeessu. Ugaan isinitti hima. Subscribe 1,000 guutuudhaaf ji'a 6 taa'e. Subscribe 1,000 guutuuf ji'a 6 taa'e jechuudha. Garuu viidiyoo tokkoon ji'a fixenetti fakkaata imma waa'ee caalaa bultumee irratti jechuudha. Viidiyoo tokko hojjedhee viidiyoo tokkoon subscribe 3,000 argadhe. Kana maaliifan isinii kaase beektu? Egaa dadhabbii waggaa tokko boodadha. Isinii galee miidiyaan takka gadi si buusa takka ol si baasa jechuudha karaa ati hin beekamne malee namni si jedheef viidiyoon kun ilaalamaan jiru jetteef
kaayyoo qabdu duubatti deebi'uu hin qabdu jechuudha. Inni guddaan seera YouTube baru. Wanta si abdabsiisu irraa of eeggachuu. Siistem isa kana baruuf sammuun kee haa banamu malee jecha nama duubatti hin jedhin. Akkasuma immoo namoota tokko anuu hin beeku waa'ee YouTube kana maaltu itti na rakkisee yaani otoo hojjechuuf fedhii qabanii kan sodaatanis jiru. Ani mataan koo yeroo jalqabaa liivii seenee karaan bawwan laaleera. Mudannoo jalqabaati kun. Yeroo sana ijoollee baay'een natti kolfaniiru jechuudha. Sodaadhee duubatti hin deebine wanta kana baruu qaba inni itti xiyyeeffadhee jechuudha. Ammas immoo dadhabbii waggaa hedduu booda as ga'uutti gaafan of deebee dudduuba koo kaleessaa barraa of ilaalu ofittan gammadaa jechuudha. Kanaaf inni guddaan ofitti murteessu. Lammaffaan namoota si barsiisan irraa barachuu. Sadaffaan jecha namaa hin dhageessu. Taanaan ati hin milkooftaa jechuudha. Kanaaf waa'ee YouTube nama hojjetuuf aarsaa kaffaltii qaba. Aarsaa kaffaltu malee immoo waan tokkotti hin milkootu jechuudha. Kanaaf namni tokko viidiyoo 10 yoo milkaa'e waaqayyo baga isa milkeesse. Inni tokko ati immoo viidiyoo 20-30 gallakkeessite iyyuu ruubii nama sanaa hin geenye yoo ta'e guyyaa tokko akka tasaa taate viidiyoo bareedaa yoo hojjette viidiyoo sanaan ofirii taata jechuudha. Hojiin miidiyaa akkasii malee viidiyoon ati hunda gallakkeessitu hundi naa ilaalamettes ittiin dhiphateen. Viidiyoon ati hin ilaalamu jette tokkotu akka carraa si ilaalame sapiraayizii si godhachuudha. Kanaaf hojiin miidiyaa takka ol takka gadi si buusa. Isa kanatti dura of amansiisuudha. Akkasuma garaa bal'achuudha. Dhugaa dubbachuuf haala kam keessattuu nama wajjin walitti bu'uun hin jira. Atillee miira aariitiin namatti bu'uun hin jira. Miidiyaarra garaa bal'achuun nama kamiyyuu hin barbaachisa. Haalaaf amantiitiin nama qooddataanaan ati miidiyaan keessa guddatuu hin danda'us. Atis immoo milkaa'uu kee carraansa sitti fagaata jechuudha. Tokkoffaa nama kamittiyuu dhiyaachuu. Nama kamiyyuu gargaaru amma sii danda'ame. Bakka hamma sii danda'ame gargaarsa taanaan hamma sii danda'ametti jabaata taanaan maaliif jennaan harki taraa wal dhiqaadhe Oromoon mitiire. Tokkoffaa haala kana siistem akkasii fayyadamte nannaan bakka walitti dhufeenya namaa qabda taanaan haalaaf amantii biyyaan wanta garaagaraa namoota hin qoqqooddu taanaan hin milkooftas hin guddattas. Kanaaf walumaa galatti jecha namoota dhageessanii duubatti hin deebina. Akkasuma immoo jechuudha ani hin danda'uttanis ofii keessan sammuu keessaniin amansiisina. Wanti hin danda'amne jiru biyya lafaa kanarratti ati of amansiiste jennaan jechuudha. Alli nama du'a bichaa dadhabe malee waan hunda of murteessannaan hin hojjeta jechuudha. Waaqayyoon gaditti alli nama ogeessa guddaa fi ogummaa guddaatiin kan guutamedha. Kanaaf jajjabaadhaatu wal jabeessaa. Malee jecha namaa hin dhagayinaa. Ani amma guyyaa dadhabaa oola dhugaa dubbachuuf halkan ajandaa barbaadu dhugaan isinitti hima. Otoo duddi na dhukkubu, otoo mataan na dhukkubu akkasittiin viidiyoo sana hojjedhadhee aarsaa kaffalachuudha guyyaa tokko. Kuni maalirraa kan ka'e mul'ata keessa booruu cimsachuudhaaf. Otomman ani amma ichaadha riba korrafanii jedhee bakka asuma kanatti YouTube kana dhiise hirriba rafuun gaariidha. Garuu saayitii hirribaa kee fi saayitii hojii kee fi saayitii karoora miidiyaa kee itti baafachuun immoo kan keeti. Malee ijoolleen tokko dur cimanii hojjetu. Amma garuu waan hundumaa akka hin danda'amne tokkotti sammuu isaanii fudhatanii dhiisaniiru. Kanaaf akkas ta'uu hin qabdan. Jabaattan irratti dammaquu isin barbaachisa. Maaliif jennaan jijjiirama keessa waggaa tokko booda waggaa lamaa booda kan isin argitan jechuudha. Anarra YouTube kanarra bubbuleera. Waggoota kana gidduutti gaafan taa'ee yaadu hanga guyyaa har'aatti jijjiirama akkamii, kaffaltii akkamii, beekumsa akkamii akkaan ani hubadhe
naaf galichuudha. Sinii galee miti yeroo sanaaf rakkina namatti fakkaata, dadhabbii namatti fakkaata, nama yaaddessa. Garuu ji'oota muraasa booda kanatti firiisaa ofitti argitee gammaddu. Kanaaf jabaadhaa.